Amma yeroo nafseeti. Namuu dalagatee yoo hadhan dalaganne warri ibiddatti nama naqu qalee qawwee bitee ijoollee tana waggaa 7 yoo dalagatte yoo baratte namni gaafa waggaa 7 hadhaa haa iskuulii jiru silaa hadhaa yuunivarsiitii yoo seenee fixeella jira jechuudha. Ijoolleen kun hedduun dabtara lafa keettee deemte dalagaa irraa deemte yoo xiqqaate haadha abbaa ganda keessa gargaartee jechuudha. Hadha umrii ofiillee fixee galtee gara ganda dachaate kanaaf hawaasa keenya bakka jiru hunda isaatu wanni isin dalaydan akkuma Mustafaas gubabbee iyyuu kana namni hedduun as gubabbee iyyuu kana isinis tekstiin meseejiin barreessuudhaan yeroo fira keessanii bilbiltan dhugaa walitti himaa hiriyyaa qabdan ka gaara jiru hiriyyaa qabdan ka dogongore uummata keenya jira ka hadhallee gartee si mormu mootummaan kun nama nyaataa jira nama ajjeesaa jira jedhee lafa kaa'u jira jechuudha. Mootummaan nama nyaatee nama ajjeesaa jiru hin jiru. Warruma gartee dantaan deemu ganda kee jiru warri ala jiru ilmaan ofii biyya alatti iskoola gaarii akka Mustafaatti barsiifatu makiinaa gaarii akka Mustafaatti alaa qabu mana gaarii qabu jiruu gaarii jiraachaa Mustafaan isin dura taa'ee iyyuu kun yoo dhugaan sabaaf ka dalagu taate malee osoo amma dubbiin hammaattee abbaa kiyyaa baay'ee jedheetti jiruuti yadeemee ilmaan tiyya wajjin oofadhaa jechuudha. Yoo dhugaan Oromoof qabsaa'e saba kanaa qabsaa'e qofa saba kana wajjin borullee qabsaa'a malee gaafa isin hammaatte namuu isin biraa lixa jechuudha. Isiniin biyya tana malee paaspoora tokkocha Itoophiyaa malee hin qabne biyya tana malee biyya biraa hin qabne biyya teessan tikfadhaa kanaaf iyyina. Dhageettani hin wallaalle akka namaa cinaa gorree dalagachuu hin wallaalle akka namaa cadhifnee isinitti baloo waliin jechuu garte. Maaliif lafa alhamdulillahi rabbil alamin silaatti jennee teenu qabna jechuudha. Biyya nagaa qabdu dimokiraasii qabdu biyya ijaaramte keessa maaltu nu dhiisisree biyyi nu bareedduun nu keessa jirru suni akkuma keenna kana bu'aa bayii keessa dabartee dubbiin galteefiti seera jabaa tumatanii ilma namaa gartee mata jabeeyyii kan ittiin cabsan duriyyee waslaataa hattuu kijibduu maaliif hidhan beeytu seera akka sibiilaa jabaa itti godhanii akka makiinaa gabatee itti godhan taargaa ittaniin taargaa eegin maxxansanii ilmi namaa asii achi ilaalu jechuudha. Ka amma achi taa'ee biyyatti diiga akkana ta'a zarraaf jedhu kun yoo ati Ameerikaa dhattee ilaalte akkan laal faras gaarii marti isaa. Inni kiyya Mustafaan faras gaarii yoo ati kabalte maana kabalte siin hin jedhu. Kijibduun amma achi gartee achi teettee iyyitu tun. Maana kabalte. Warri hadha kijibu kun yoo ati kabalte maana kabalte hin jedhu. Nama kenna bara ka kijibu kun maali achi na darbaniif haqa ofiituun falmatu dhugaa ofii haquma ofii. Mirga isaa qabu ka barsilaa maana kabalte yoo jedhu namni si kabale rasaasaa yoo dhooftee lafa buufte biyya guddatte keessatti namni si gaafatu hin jiru. Yoo inni si kabale yoo ati shugguxii qabaattee kallachaaf dhooftee facaafte eenyu dura tuqee ilaalti seerri biyya namaa teknooloojii qabdi. Isa san yoo ati kabalte maana kabalte siin hin jedhu. Yoo ati deebistee ishi gooftaa kee jedhamte garuu ummata keenya miskiina takkaan dabriniif takkaa jiruu ilma namaa hin jiraatiin gabrummaa jalatti sareen isa nyaattee kakalee gartee dhadhaaf dammaan taphatu. Kakalee gartee keessummaa karaa deemtu itti qalee bulchee dhaltii jala kaayee fe'ee galchuuf hadha achi ta'anii baloo rakkattee si ajjeesaa jiranii si qalaa jiranii mootummaan kunattuu jedhanii. Gaafa diinni keenya gartee cafaqee nu bulchu hin jenne akkas tokkottiin isi. Ni kijibdi mee namni gaafa gartee gabbayee diin dur dhaabbatee Oromoo ka'a jedhe. Kaafaa'uun takkaa Oromoo ka'a jettee beekti. Yoo achi teettee mindaa ofii nyaatteetii fi harka isaanii dhaabaate malee. Adda bilisummaa Oromoo ijoollee gaarattiif hawaasa keenya gaara keessatti achi ficcisiisanii maqaa adda bilisummaa Oromootiin ala kanaa horii irraa guurattee wanni gartee Awurooppaa keessa yaatee keekii fi farshoo dhugaa baate qabsaa'ota Oromoodhaa akkasitti sareen isii nyaattee jechuun isin jedhe. Hawaasni keenya magaalaa keessatti waddama kaan qeensa irraa guusan kaaniin kolaasan kaaniin saaman kaan biyyaa baasan akkasitti sareen isaan nyaachaa baate jechuudha. Kanaafuu wanni isinitti dhaammadhu qabxii itti aanu dabraa laftee halkanii qabsoolleen kalee turte qabsaa'alleen kalee ture. Hadhoonitti qabsoon hin jiru dhaabbadhaa leenca kan hojii. Abbichuun ilmi abbaa gadaa Dr. Abiy Ahmad Ali nu kenna ta'eeti. Osoo inni hadha Amaara ta'e gosaan. Osoo inni hadha Tigree ta'e. Wallaahi dura faarsu gartee jaldeessa kenna amma gartee isa ka'e kana jechuudha. Ni salaataniif ni beekna. Sillaa salaataa baatee Oromoo maa ol kijibna dhugaa walitti himna. Dargii salaataa baatanii wal beekna bara maa kijibdu. Mangistuu Hayilamaariyaam bar dhiirri ana jedhan. Mana keessa taa'ee bar mangistuun jedhu maqaa gooddi liqaman bar kabajaa dura kaasan mana taa'ee bar jaarsaaf jaartii yoolinaa san ijoollee yoolinaa san gooddi liqaman bar mangistoo Hayilemaariyaam xaqlaay maalazzaaji saappaa marii maalii xaqlaay bar maqaa waan jettu dubartiin Itoophiyaa keessa beektu waan jedhu haga hangoo isaa waamnu bunni qabbanaayaa jedhan lubbuu mana keessa taa'anii gaafadha abboota keessan maatii keessan gaafadhamee Mustafaan ni kijibee jedhan. Mana nu himaa jedhan mangistuu yoo itti dubbatte manni
mukni dhagaan isa nama himaa jedhan. Haile Sillaasee yaadaan salaataniif. Mallas Zeenaawiidha. Wallaahi Oromooti dhiifama isinitti dheeradhu isin gabaabsa. Mee warra gaaf mallas adda yaadaan dubbattuun malee gaafas ministeerota turan laala. An nama tokko qaamaan hin agarree naan hin jenne isa arge ala jira amma. Sababa beektanii biyyaa gaafas ministeera Itoophiyaati. Oromoo bara. Gaafii gaafachuuf galmaanii kunoo paarlaamaa irra dhiyaatanii yeroo ebaluudhaan maqaa kiyyaadhaan akkana garagalee na laalee jedhe mallas. Bas surree fincaa'ee waan ta'u dhabee bes du'ee dhabame jedhee na laalee waan biraan hin goone. Yaa Rabbi hadha si na baasidha achii bahee baqatee keenyaa seenee ala bahe. Maaliif? Mallas akkam maabbechuu kanaa wushaa jedhanii bar saree hattuudhaan isiniif da viidiyoon qabaan. Qoshaashaa eenyuun ministeerotaan baalagee os akka kee deemi gaara seenii lolii koottuudhaan akkas fedha namni keenya. Kabajaa miskiina kana gartanii ka si kadhatu. Gaafa Jawaarii paaspoora lama maali jedhanii wannaan ka'e tokko yaa'ii tokko yaatanii Harargee dhaqee boo'aa bichuun bara. Oromoo jedhe silaa dhugaa isinitti hima. Kiishni Oromoodhaa ni dhimmi isaa akkam isinii himaa jedhe. Na uffolchallee. Kanaaf ufta'i Oromoo ta'i. Yoo waa beekte sabaa dalagi yoo laalte. Waan hin beeknetti hin seenu. Dhageettaa? Yoo namni illee si gaafachuu baate badiyaa daladdu Rabbi si gaafachuu deema. Hin dagatin. Aayyoo buuchisan, aabboo buuchisan, uummata hirriba dhoorkan, kijiba itti himanii, kiisha qullaan harka qullaan, bizinesa ofii jiruu ofiitiif boru waa bilcheeffachaa jirtii si kijibdee jechuudha. Silaadha ijoolleen shaneetuun gaaraan galtu. Faannoon galte gartanii zammana kaasee gaafatanii hadhaami gaafa nu hin xooxxoo dhufnu illee maaliif hin galle hin jenne galuu jirti. Asumaatti isin gasseena TPLF fadha kun am ukkee olirraa kaasuu jirti. Muddamee warri Tigraay wal waamee Tigraay wal ga'ee jiran hadha jeneraalotaa fi warroonni hangoo achi qaban. Waraanni daangaa irra jiru isaan ittiin nu 4 kiiloo baasuudhaaf walitti guuran fincila walitti kaasee jeneraalonni walitti garagaltee ukkee olirraa kaasuu jirti. Maal isin jee kalee deengadda dhiyoo kana? Nama namni hadha keenya tuffatee waan dhibba itti mukana osoo rasaas takka laal waraan tokko itti dargin ufii wal nyaachuu jirti hadha. Asiyaasa furqii kan hirriba dhabe. Qabriitantu na liqimsaa boollatantu na seena maaluma Rabbi na dura kaayee dheessi surri alba'u jira. Gabra Tsiyoonfaati warri kalee achi shafe aabbichuu as dacha'uuf gara deebi'an dhabanii karaa jaarsummaa argatee lafa maraa jiran. Maa illoolee itti dhukaaseen dhukaafne. Waan hin taane seeneen namu waan godhuu hin dandeenye. Ka amma keenya ganda keessa deemee ka waraqaa kiishaan qabne paartiin siyaasaa Oromoodhaa. Waraqaa maqaa walii irra galmeessitu kiisaan qabdu. Mootummaa diignaa walii gallaa akkas goonaa maalii ta'a mootummaa coomsaa jinni wanni akka muummichi ministeeraan godhu dhufee mootummaa coomsaa dhaabnettee akkanatti sareen isii nyaatte jechuudha. Jalqaba mootummaa coomsaa maaltu fide? Yoo harkaa qabaatte Oromiyaa bilisoomsitee akka jarri baantu kaan mootummaa kana buuftee aangoon qabattu. Mootummaa yoo buuse namni coomsaa mi kadhaqu. Gaafni ati coomsaa dhattu bar yoo bakka wayii namoonni adda addaatiin walitti dhuftee waan tokko gartee kaatu humna ittiin qabne walitti fidanii walii agumna godhattuuf jabaadhaa walii galaati waan sirreeffadha agasiif mootummaa coomsaatiin ta'a gaafa ammoo gad dhaabattan gaafa fakkeenyaa fi TPLF biyya qabatte gaafas adda bilisummaa Oromootiin fa'aa dhaabbolee Ogaadeeniin maal kanniiniin mootummaa coomsaa dhaabanii mallasiin dura kaanii bar mallasiin mataa kabarii hundeessitu gartee waan warra gartee uummata onnee qabuuf si dura dhaabbatu laaltu mataa irraa buqqisii kaanii dhagguuri jedhanii akkas godhee jechuudha mallas. Maaliif namuu yeroo san gartee uummanni Oromoolleen qabsooftee gaaraa dhuftee waraana bilisummaa Oromootu jira qawwee harka qabanii Ogaadeen ni jirti. Hardhamee warri kuni osoo gara taayitaan dhufne mootummaa coomsaa. Eenyuun mootummaa coomsaa dhaabbatan ofii Oromoo bilisoomsina jedhan. Uummata guddaa gana ga'u dura taa'anii mootummaa coomsaa. Uummata guddaa harkaa qabanii maaliif hinjifannee gallee ambii nafxanyoonni akkas hin jedhan mootummaa coomsaa isaan jedhan. TPLF akkas hin jettu. Maaltu Oromoo yeroo maraa gartee yannaa shirkii namaa walitti gartee daboo nama biraa waammachuu.
tuffii Oromoo irra uf laalti bara. Sammuun qullaa, kiishni qullaa, kaayoon qullaa. Ufii kana laalteeti yeroo cufaa shirki namaan seenti. Adda dhaabachuu hin dandeenyutti beekti. Dhugaa. Nama eenyu nama isii laakkee nama wajjin si'oo. Naggaadeen kalee Itoophiyaatti giddaan gimboo sabaattiin jagnaa Oromoon hattuudha jedhaa ture Jawaar Mohaammed jagna ta'eenuu gabbayyaa dhabar. Isa ka tokko hadha laaqee ganda kana. Ijoollee Oromoo hadha gaara yaatee dhumatte kana gartee qeerroon wanni isiin yaatee fi qabsoo isiin fidde harkaa fudhatee Abiyoot nuun jedhee bar. Abiyootiin aabbichuudha isa nyaatte. Ilmaan Oromoo gaaratti ofii Awurooppaan lixe Ameerikaan lixe. Sagaldu alamuu biyyattii yaamba'u kan lachaan na seentee asiin baatee akka dhiiraa nu dura taa'e akka hayyuu tokkoo yookaan akka jagnaatti. Garuu akka gartee jaldeessa oorruu namaa seenetti guduunfatee bakka inni bahee osoo hin argin ala keessa lixee kitaaba daldalataa jechuu gartee. Kitaaba gurgureessan irraa maaliif namni irraa du'e kanaan kenni. Kanaafuu hadha gartee shaabiyaan jara ergattullee fooyyaaniin jara ergattu balaan mardoon itti galteeti asii achi ori'aa jiran jechuudha. Abbaan malaalaal waan biraan goone. Warra isaan armi sabaa jedhanii Suudaan keessan leenjisanii fidanii kaan mataa irraa guuranii hoggana waraana san qabatee dhufee mootummaan fuudhee gartee qilinxoo galcheetiin sakireetii jarri qabdu irraa qocuu jira. Shiree qabannaa, maalii qabannaa, daangaa akkasii qophoofna, shaabiyaa seensifna jedhanii ijoollee Tigraayii guuranii shaabiyaan leenjanii achi bardeeffatanii waraanu Jawaar Faawunii godhaa jiran sanii bara. TPLF wajjin ilmaan Oromoo asiin baarasuttuu fi warra gartee Tigraay keessaa guuran Asmaraa geessanii leenjisanii deebisanii qeeteen ittiin gubuudhaaf wanni isaan hin dalagin hin jiru. Asiin Somaalee keessaa wanni hin dalagin hin jiru. Isin himaa turre. Hadha garuu alhamdulillahi rabbil aalamiin. Jaraaf warri jara ergellee akka gaarii kabalamaniiti ufii wal nyaachuu jiran. Hadha jaarsummaa ergachuudhaaf shorri guddu jechuu jiran jechuudha. Mootummaa akkanatti akka agartaniiti. Shaneen marroonfaatee hadha kadhachaa jirti. Ameerikaan dheengadda yakka isaan dalagan kennaan wanni kun nuti hin goone karaa seeraatiin nu alaalamuu jettee iyyaa jirti. Maqaa dha'uu nu jaraa beektaa bakka kennuufiif. Ameerikaan faatiin yeroo ibsa baasan maaliif baasan beektan? Dantaa nama maraayuu jalaa badee jira. Hadha Itoophiyaan namni akka laaftuun laaluuf uummanni keenyatti fiigu baradha biyyoonni addunyaa hirriban qaban akka itti dubbatan dhaban jagna kana 4 kiiloo jira. Akka itti cadhisan dhaban lamuu Itoophiyaa keessaa waa saammachuun hin jiru. Baate argaa inumaa waa saammachuu miti Itoophiyaa keessa gara fedhan oofuu miti. Biyyi tun waggaa 5 yoo kennineef chaansii waggaa 5 filmaata dhufu kana yoo muummichi ministeera aangoo irratti deebi'e nu bira kutti jedhanii eegaa jiran. Mee miidiyaa addunyaa dhaqaa ilaalaa warra afaan adda teekinooloojii illee siniikaa dhaqaa ilaalaa waan jechuu jiran. Waan Itoophiyaan namni keenya quban qabnu bara rakkoon nu qabnu maali? TikTok, Facebook kana gubbaatti afaan Oromoo fi Itoophiyaa keessa guddamnee hafne jechuudha. Achi bayaa ilaala addunyaa waan jechaa jirtu. Afrikaa waan jechaa jirtu. Afrikaan baradha nuti Itoophiyaadha jechaa jirti Afrikaan. We are Itoophiyaan jechaa jiran. Mootummoon mataan isaanii bada. Silaa namni aangoo gubbaa jiru tokko mootummaa biyya biraa hin haafame anuu jabaadha jedhee. No. Fakkii Itoophiyaa irraa fudhachuu qabnaa jechaa jira. Dr. Abiy Ahmad Ali nu duuba dhufee seenaa nu takkaan dalagin takka hin dalagin ammallee kan namni hin amanne dalagee jechaa jira. Keenya garuu hadha nama qalee akkas godhee asiin baasee achiin baasee dheeyya. Maa Oromooti jalammiitii babbareeddu. Saba kiyya gaarii maa. Saba warqii maa isin saba warqii bara. Ummata gaariidha bara. Ummata rabbiin waan hundaan badhaasee bara. Maal taatan na jala. Maa. Eenyu namni algaa sii afee abbaan fedhe yoo dhufe akka tifeete sii godhu. Namarraa waa eeggatta mootummaarraa waa eeggatta. Mootummaa bara. Jalqaba naannoo ofii nagaa godhanii bara. Mootummaa dhagayaniiti eegasii komatanii bara. Nama dhufe tokko bara. Abbaa fedhe yoo ta'e yoo inni waa harkaa sii qaba jedhe haala aanjisitee fi yoo inni san irra si gargaaree waa siin godhin nagaa naannoo keetii ijoollee kee qabattee loon kee qabattee re'ee kee hidhattee akkasii bara. Waan dandeettuun gargaartee yoo inni achirra si miidhe waan as kenni jedheenyi si nyaachoo si ajjeesu saamuutti dhufe itti kaata. Gootanii akkas lammiitii babbareeddu uummata Oromoo bareedaa. Akka Dargii simattanii akka Hayila Sillaasee simattanii akka Mallasiin simattanii lammiitii hin simanne.
komiinan yoo saba Oromoo gaafadhu komadhu naan jettan komadhe maali? Nama kanaa hiree chaansii takkan kennin. Durriyyee isa dura gayyaatee iyyite laalee uummanni keenya laala akka itti nurra qindeessanii durbaan nuuf fidan.